Yoo maraayyuu yoo waan tokko haasoo barbaadu namni isin soqaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Jireenya isaa keessatti hangam akka isin fudhatama qabdan isinitti argisiisa. Amanamaa nama saniif yoo taatan qal'aalimatti jaalatamuu dandeettu jechuudha. Ashama harka fuun akkam nagaa jirtu fayyaa keessan ay nagaa kooti. Eshi asuma harri channel kooti faarata subscribe share like gochuun dagatina isin jedha. Maatiin channel chaamootu share godha isin jechu barbaada. Eshi har'a maal wajjin ilaalla namoonni akka qalaaliti nutti akka dhiyaataniif maal gochuudha qabanna. Namni maal na godha anuu yoo ofiif gahaadha jechuu dandeetta. Garuu muttis damee malee hin bareedu. Namnis namaan jaalatamuun himootu gaariidha jedhee asaabe jechuudha kan kooti. Eenyummaa tokkoffaan eenyummaa isaanii jaaladhaa fi akka isaan of ta'anii jiraataniif jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti namni of nama taasisuu hin jiru jechuudha. Minalbaata waa baay'eedhaan akka namni of qayyaru nama taasisuu. Kanaafuu eenyummaa isaanii jaaladhaa fi waan inni nama ta'e qofaaf kabajamuus jaalatamuus qabata jechuudha. Irra keessa garuttuyyuu akka inni of ta'uuf eenyummaa isaanii jaaladhaa fi eenyummaa isaanii dinqisiifadhaa fi jechuudha. Akka inni of ta'uuf. Inni lammaffaan immoo yaada keessan isaanirra godha. Keessattuu yoo hojii haasoftan dhageeffachuu. Dubbii san deebisuuf qofa osoo hin taane dhageeffattee waan namni sun ta'eyyuu hubachuuf waan tokko yookaan waan guddaadha jechuudha. Fakkeenyaaf osoo keessattuu osoo anamma hiriyaa kan koo tokko bira dhaqeetanii jira. Yaada kan koo waan na dhibee itti ibsachuudhaaf garuttuu isiin teettee silkii isii goraa gortee yeroo kan ta'u katatu anitti haasaa isiin himuutu kan hojjettu waan biraati tekisti adda adda nama barreessuu danda'a. Ani garuttuu yaada kan kootti ibsachuu barbaade wanti akkasii suni nama biratti nama bira jiru tokkotti fudhatama gonkumaayyuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu namni sun dhageeffatamuus qabaata jechuudha. Waan inni dubbatu irraa hubachuu qabate yaada isaa gabsan immoo irra caala namni hanga mucattiisanii na dhageeffatu hin jirtu bara yaada iskiyya hanga namni mucattiisanii naaf hubatu hin jirtu hanga mucaasanii bara yaada kiyya kan namni naaf hubatu hin jiru jedha jechuudha. Yoo maraayyuu yoo waan tokko haasoo barbaadu namni isin soqaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Jireenya isaa keessatti hangam akka isin fudhatama qabdan isinitti argisiisaa jira jechuudha. Yoo haasoo barbaadu isin soqa jechuudha. Isa kan furmaata duraan nuraaf kaa'u isin jedha. Kanaafuu qal'aalimatti namaan jaalatamuu ni dandeessu yeroo kanatti jechuudha. Inni sadaffaan yoo isin waliin namni sun jiru akka nageenyatti dhagahamu taasisa. Rakkinni kooyii keessa jiraachuu danda'a. Yoo rakkinni isaa isa cinaa dhaabbata si jira jedhan yaadaanis ta'u jechuudha. Gaafa kana maalinni ani nama qabaatu kana jechuun fakkeessuuf osoo hin taane nama dhugaa ta'uudha qabaatu jechuudha. Afaaniin namni isin jira nama dhugaadha jira. Garuu isin nama sanii nama akka isinitti barbaadu san dhugamaan ta'uu qabata malee fakkeessuudha. Jecha afaanii wanti jedhamu tokko jira jechuudha. Afaanii ta'uu osoo hin taane yaadaan gochaanis argisiisuudha qabaatu jechuudha. Nama gochaan argisiisu ta'uudha qabaatu. Jechuun namni baay'een ni jechuu danda'a. Miliyoonni waan kana naaf gootaa jedhan namni martiyyuu isa ta'e jechuu danda'a. Hin danda'a jechuu danda'a. Garuttuyyuu namni muraasni kan dhugaan agarsiisu jechuudha. Ati immoo sanniin keessa ta'uu osoo hin taane kan yeroo inni rakkate namni sun rakkatee yookaan isii rakkate yookaan inni rakkate nama dhugaan cinaa dhaabbatu taatee argamuun sirra jiraata jechuudha. Sobamaa akka hin taane si gargaara kunis jechuudha. Nama sobaa jechuu barbaade. Eshi inni arfaffaan waan isaan keessa jiran gaafadhaa. Oolmetti isaanii ta'uu danda'anii jireenya isaanii keessatti waan isaan cinqu wayii jechuudha. Akkam goote waan sanii kan jamarsa fixee jirtamoo mee wanta san akkam godhaa jirta biizinasii akkasii san maal godhaa jirta warra keessan hojii waan akkasii kan jamar akkam goote bakkee kanatti himmootu iyyuu namni isa caalanaaf qabu hin jiru. Namni isii caalanaaf hin qabu hin jiru jechuu danda'u jechuudha. Qal'aalimatti akka isaanii bakka inni bara akkanatti naa dhiphata isiin bara akkanatti naa dhiphatti yoo ana akkanatti warra keenya hojiin akkana ta'u yoo waan hojii jammaru oolmetti kan koo maaltu akkana rakkiseef maaltu akkana nagaya ta'aatiin hin jiru isaa bar kan na gaafatu isiidha bar kan na gaafatu akkan isiniin jedhan taasisa jechuudha. Kanaafuu akka namni isin jaalatu barbaadan jettan waan kana itti fayyadamaa isiniin jedhama. Eshi inni shanaffaan immoo waa'ee isaanii waan gaarii akka isaan yaadan taasisa. Waa'ee isaanii jechuudha. Waa'ee isaanii akka isaan waan gaarii yaadan. Kana jechuun himmootu yeroo baay'ee hiriyaa taateetiin ati bar waan akkana kana raawwachuu hin dandeettu tan jettu jiraachuudha dandeette jechuudha. Ati bar waan akkana isaan raawwachuu hin dandeettu tan jettu jiraachuudha dandeette yookaan himmootu inni bar waan akkana kana hin danda'u inumaayyuu wanti akkasii kunniin immoo waan simmeetii yookaan yaada namaa qal'aalimatti tuqaniidha yookaan himmootu akka namni sun isinirraa fagaatu waan taasisuudha jechuudha. Garuu
namni sun akka isinitti dhiyaatu maal gochuudha qabaattu ati bar hin dandeetta ati bar waan akkasii sanuu kan raawwattee waan akkana kanneen mara kan dabarsitee ishii kana keessa akkamitti bahuu si dhibare baata ati bar nama gaariidha raawwachuu ni dandeetta galma hin geetta ni dandeetta waan mara jedhame haamilee itti wara kana jechuun maalinni akka jireenya isaa keessatti inni haamilee godhatus ni gargaara jechuudha. Kanaafuu ati oolmaa oolaa fi jirta gaafa kan nama kana namni kun yeroo kana keessatti gara haamilee kanatti akka inni dafee sitti dhiyaatu yookaan akka ishiin daddaftee sitti dhiyaatu baay'ee waan taasisudha jechuudha. Kanaafuu haamilee namatti waruun waan gaariidha. Haamilee namatti cabsuun immoo haamilee nama cabsuun baay'ee nama miidha. Dhugaa dubbachuudhaaf isin amma fakkeenyaaf osoo waan tokko dalagaa jiraatanii jiru osoo ani hiriyaa nama keessan ta'ee dhufeetiin wanti kun namallee hin bareedu garuu isatti bareedee dalagee jira bar jettee haamilee isaa ofitti hanga akka nuususi jibbuu danda'u beekte ati gartuu gaafa haamileetti goote qallaalumatti jaallatamuu dandeessa namni sun qallaalumatti sitti dhiyaachuu ni danda'a jechuudha. Inni jahaffaan nama amanamaa ta'aafi nama amanamaa ta'aafi yoo isin jedhamu nama amanamaa ta'uun sobaa ta'uun baay'ee nama hin rakkisu garuu namaaf amanamaa ta'uun baay'ee nu ulfaata yeroo amma keessa jiru kana keessatti jechuudha. Kanaafuu waan inni isinitti hime dhaqanii nama biraatti yeroo kan hin taane kan ta'u fatatu waan inni hicciiti jedhee isinitti hime asumaan baatanii yeroo isin namni biraatti kan hin taane kan ta'u fatatu lamaa sadii isinitti himuu danda'a garuu afuraffaa gonkumaatti hin deemu jechuudha. Yeroo kanatti maalinni isinirraa fagaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu akka namni isinitti dhiyaatuuf maal gochuu qabaatu icciitii isaa inni baase isinitti hime hin himina gonkumaayyuu nama biraatti jechuudha. Icciitii isaa eegaa fi nama amanamaa ta'aafi jechuudha. Yeroo kanatti himmootuyyuu isin himmootuyyuu maal jechuudha qaalii keessan eeguudha qabaatu nama amanamaa ta'aniif qaalii keessan eeguudha qabaatu waan wajja hin hojjanne koleejii jettan yookaan himmootuyyuu hin ta'a wanti kun wanta jettanii koleejii jammartan ta'uu danda'a wanti malee ta'uu danda'a nama qaalii keessa yeroo maraa raawwatee mul'isu ta'uudha qabaatu garuu yeroo mara nama duratti deebi'u ta'u yoo kan taatan kan ta'u kanaatu isinirraa fagaachuu danda'a. Inni bara afaaniin malee raawwiyyuu magarsiisee beekaa isin jechuudha danda'u. Akka nama kana akka hin taanetti akkana akka hin taane namaaf amanamaa ta'a. Waa'ee namni icciitii namni isinitti himellee hin baasna gonkumaayyuu qabadha. Amanamaa nama saniif yoo taatan qallaalumatti jaalatamuu dandeettu jechuudha. Ishee inni torbaffaan yaada isaanii hubadhaafi minaalbaata yookaan inni namni sun aaree isinitti dhufuu danda'a. Wanta isa mudatee isinitti dhufuu danda'a. Isin gartuu yoo hubachuu fi baattanii wanta biraa kan jettan kan ta'u yoo kanatti isinitti mufachuu danda'a. Soota jettanii taragaaggaatanii obsa qabaattanii wantuma sanillee wantuma nama san aarsallee yoo beekuu barbaade soota jettanii hidhaa qabamu jechuudha. Kanaafuu nama san hubadhaa fi yoo inni aaree isin bira dhufeetanii jedhe yookaan yoo isin aartee isin bira dhufteeyyuu aarii san irraa galchuuf yaada'a. Achi booda namni sun dubbachuu hin danda'a. Dubbachuu hin dandeetti yookaan dubbachuu ni danda'a jechuudha. Inni saddeettaffaan akka isaan nama addaa ta'an taasisaa itti himaa jechuudha. Yeroo baay'ee wanta inni dalagu adalaguuf yookaan himmootuyyuu ati bara waan baay'ee dalagaa jettanii jechuudha. Yookaan immoo osoo namni sun hin yaadatin kennaa addaa ta'uu danda'a. Yeroo kanatti isin garuu nama sobaanii waan kanneen raawwachuu gonkumaa ta'uu hin qabaatu jechuudha. Dhugamarraa kan ta'e ta'uudha qabaatu. Garuu faayidaaf namni namatti dhiyaatu ni beeksisa. Akka isinirraa beekamu ta'uudha hin qabaatu. Nama sobaanis waan kanneen mara raawwatu ta'uu hin qabaatan. Yeroo kanneen isin jedhu nama dhugaa ta'uudha qabaatu jedheeti jechuudha kan isinitti himatanii jiru. Eshi inni sagalaffaan bootaa nama saniif qabaadha jechuudha. Keessattuu iyyuu jireenya biraa keessa osoo hin taane jireenya jaalalaa keessatti bootaa waliif qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee barbaachisaadha bootaa nama qabaachuu nama tokkoof bootaa kennuu yaada nama sanii hubachuun sa'aatiitti itti nama san dhageeffatti kennuuf jireenya jaalalaa keessatti baay'ee tokko nama sun akkasitti dhiyaate akka wal baratan taasisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee yeroo walii kennuu dhabuu irraa kan ka'e wanti baay'een akka jireenya jaalalaa keessatti nama mudatu ni argas jira jechuudha. Kanaafuu keessattuu waan kanneen keessa hubadhaa fi yeroo kennaa fi akka inni isin yeroo naaf kenna jedhee isinirraa eegu osoo hin taane isin yeroo kennuu qabaatanii jechuudha. Waan mara gaafachuudha qabaatu isin jedha. Hanga ammaa waan hojjechiiftaniif galatoomaa.